Yesus gara kee dhufuudhaafi haalli san daangessu beektaat. Haleluuyaa. Rakkinni keessan daangessu. Yeroo isaan yaadan sanatti markabni jira ture. Erga isaan fixanii markabni hin jiru ture. Yesus dhufee harka si qabuudhaaf, Yesus gara kee dhufuudhaaf, dukkanni san daangessu, haalli san daangessu, ni nama danqe san danqu. Haleluuyaa. Ammayyuu Yesus gara kee dhufu. Hin sodaatin siif hiyyamamaadha waan jedhu rabbiin lallabu. Silallee sidhan seene, silallee dhumnee irranne yaaddofne, silallee abdii kutannee turre, ooraa taafii nama irraa hadiya. Erga si ta'ee garuu sadhedhe gaafa ka'u achuma ka'ee gara Yesuusitti adeeme. Gooftaa jedhe Phexros jechaa dhiyeennaan sila isaa si gaafadhee hin bahe, sila isaa si hiyyamsiisee hin bahe, sila isaa si tunaatti himnaan hin bahe. Amma dudduuba deebi'uu hin danda'u. Maaliif bishaan walakkaa jira? Akkamna gootana salphiftaannaan gagam godhee harka isaa qabe. Waaqayyo harka keessi haa qabu. Ilaa waan ati Yesuusin gaafattee jalqabde yoo faallaa sitti fakkaatu, yoo lola qabaate, yoo ari'atama qabaate, ammati shakkitutti yoo ga'eeyyuu hin sodaatin. Yesuusin gaafattee jalqabde taanaan lola qaba, waraansa qaba, dubbii qaba, waca qaba. Garuu si nyaatu mo'ichi kan keeti. Maaliif jennaan siif hiyyamamaan.